kana nu godhe uumaa nama kaanii guutuu godheen maaliif nu hir'isee akka je'anii qalbiin isaanii baddee ajiriin dhabne rabbi sabrii jamiilaa ijoollee tana haa kennu. Sabrii jamiila rabbi haa kennu. Humna isaanii ta duniyaa dhabamte tana rabbi guyyaa qiyaamaa bakka bahaa buusuuf ka kajeellaa qabullee rabbi ol haa kaasu. Rabbi haa gargaaru. Rabbi diinaa fi rabbi isaan haa barsiisu. Isinillee namni sababaa taatan diinaa kana barsiisutti namni walirra rabbi ni'imaa fi hikmaa nama agarsiisuuf ka amma aadaa isaa guutuu humna isaa guutuu rabbiin keenya uume tana naa godhee quban qabu. Nama rabbi irraa fudhatetu argaa doo akka nama miila ifiitiin deemee ija ifiitiin arge akkanatti soso'u kan. Anilleen adoo akkana ta'e jecha agaabba arga malee kun hin beeku. Rabbi dura sabrii jamiila ijoollee tanaa haa kennu. Rabbi immoo humna isaanii ta duniyaatti irratti tana qiyaamaatti rabbi bakka haa buusuuf jannata haa kennuuf dabaree ummata. Rabbi qalbii buusee akka obboleettii tan mucayyoon tun Taaji Faqiitimi gurraan hin dhageenya. Rabbi yaada kana qalbiitti darbee ummatallee ifillee sossanii ummatallee sossoosanii khayrii hagana kana guduunfanii ummata biyya isin maqaa dhootan tana yoo nama darasaa taate nu akkas keessa deemu taate malee namni keenya kasii dhalate cufan beeku biyya isin maqaa dhootan kan baadiyaa katamaa seentanii nama kana barbaaddanii godaasanii baaftanii nama hulaan itti cufamte nama qabri gale lama ta'e baaftanii waan kana dalaytan awwalaan nama kana jammarellee ka keessaa khayrii cufaa hun dhabne rabbi jannataan isaan haa dhaqqabu. Haji Muhammad keenyalleen Haji Muhammad keessaa dubbii qaban jedhanii jammartii tana keessaa ajala isaaniitu itti daddafi malee in gammanne nufti. Namni bakka tana laalu ar'an jiru. Namni rabbi duniyaatti kennelleen ka rabbi ilmi itti kennelleen ka waan cufa ni'maa isaatiin guute ar'a namni bakka tana laalu inta akkata kuno injiru jechuutti kuno akkanaahu rabbi kuno nu garsiise. Bismillahirrahmanirrahiim. Maal jenna awwaan irra na yaachisurra aakhira duniyaarra miila ifellee dhabee ka rabbi ija kenneef kaan irra jira. Ija tana namaa kennuun kanallee itti sabbaru namni humni isaa takka irratti aqlii tana sabbaru aqlii rabbi isaa kenna. Ija rabbi isaa kenna. Gurra isaa kenna. Kabiraa kadhabee jiraa yaadate haa sabbaruuti. Rabbiin tokkichi akka isin sawwaa ummata kanaa taatan ka dhiiraa ka dubartii rabbi hufultee akhiraa isinii haa kennu. Ka hunda fi duniyaa dhabeelleen ka iji isaa irratteelleen haga jiraatee jiraata malee irra deema duniyaa biyyi irraan deemne akhira. Akhira keessa rabbi haa tolchu. Akhira keessa rabbi haa tolchu. Dura keessanillee rabbi haa tolchu. Imaana keessa rabbi kaamila haa godhu. Rizqii teessa waasi'a haa godhu. Ni'maa isinii kenne ka ijaa ka gurraa ka isinii kenne kana rabbi isinirra haa tursiisu. Rabbi isinirra haa tursiisu. Aariyaa cuftinuu namni rabbi itti kenne kun ka miilatti kenne ka ijatti kenne ka gurratti kenne ergisa gaafa fedhe fudhata rabbi. Ammuma deemuu ifa arga malee ammuma miilli isaa murama. Ammuma ijji isaa baddi. Amma gurri isaa badda. Akkanaa namni kanuma rabbi irratti hambisee akhira umrii fi eeggate malee akhira tun cufti shishim taatee ni'maan kun godaana guyyaa du'a nama cufarraa godaana ni'maan rabbi isinirraan godaanin. Rabbi yaada kana qalbii isin buusee nun dhageenye biyya tana keessatti
أمري أكنا دلقمو تنا دور خيري أكنا دلقمتو أول قرة كينيا داون تنا ربين كين جزاء قرقودة أفضل جزاء الرجال دنيا التلي آخر التلي ربي سني حقفت جزاء قد ربي سني حقفت المان كيسن اللي كيسن الراقع من التلي ربي ها أتوب كافاجي عن التلي ربي سني حقدس كيسبيرة تفلي ربي سني حاكن إخلاصا واني عبادك واني ربي جت دلقات لبو قفت لبون اسي ربي جت دلق ربي في جت ربي برت اجري تيار قد دلق انا لقاني وانا كان من غرك هادي مومت نهار قنيف ربي إخلاص سني حاكن ربي إخلاص سني حاكن مرادك سنشوفه ربي عقود الحمد لله نمكناتو كرب نكسن أرقم سيسه ديرا في دبرتل تربي أهل الخير قوله يعني من دبرتي يكون أكبر بلتي تنيا الموتنيا تنا بك أما جرو كانت سببا إجولي عواما تغجي تبورنا وانا كنا نولي وانا كنا تنمني كبان قبن دين الرا كبان قبن كابون دين كان قبن ولي قبن مثالي أما زكافة أمة الرافون خيري أكسي ددلينا جن ربي نموان أكنا ربي قلب دورا من شكري قول ربي وانا كنا سيجاتشيسو غري دنيا اتكن أقلي دنيا اتكن دورا فلتا تآخرة ربي يادو مكانا هو قلبي اسم بوسي اسي يادتشيسي irratti isinii gargaare ummatallee kanarratti isinii gargaarsisee ka diin kana qabuuf ka diinaa kana hin qabnellee ka akhiraa ifiituu hin beekne cufaahu rabbi isinii laafisee isin gargaarsisee alhamdulillahi je'a rabbi jazaa guddaa isinii haa kafalu jazaan keessan guddaa rabbi biraa akka kanaan ilmaan kun ka akkana ta'e ka amma isin himtan kan himin cufti du'aa isinii godhan du'aayi nayaa kana karakkataa kana rabbi in qeebala isin faraja argattan duniyaattis akhiraattis rabbi faraja isinii haa godhu akka fitnaa kana keessa nama kana kabdanii utubdanii jettan katti dukkanooyte miila kiyyaan achi dhaqaa kan qabne harka kiyyaa waa dalagadhaa kan qabne ka akka isin jettan kanatti awwaalamee manni qabirii ciisu beelaa jee kanadha abboo rabbi isin haa dhaqqabu harka mirgaa rabbi isin haa qabu kitaaba keessan harka mirgaatti rabbi haa kennu ummatallee rabbi isinii haa sossoosu ummata kaafiraa islaama rabbi isinii sossoosee khayrii kana harka guddaa isinii kenne harka bal'aa isinii kenne tanaa ol isinii godhee ummata kana kakaddamu rabbi isin haa taasisu bismillaahi irrahmaani irrahiim namni yoo gammadellee waan dubbatu wallaala du'a illee wallaala yoo rifatellee akkas nu amma dingata nutti taate waanuma akkanaatu namni dalagaa waan akkanaa kana jira oduu irraan qabu rabbiin keenya guyyaa qiyaamaa waan ajaa'ibaa isinii haa godhu nama kana keessaa qooda qabu ka dhiiraa ka dubartii hattaan ka qalbiin gammadee jaalatellee waan ajaa'ibaa rabbi isinii haa kennu ammallee rabbi irratti isin haa gargaaru gargaarsa rabbi isinii haa godhu gargaarsa guddaa rabbi isinii haa godhu gargaarsa guddaa rabbi isinii haa godhu tamkiina isinii haa godhu gara alalleen keessalleen isin amma qaadaata taatanii namatti mul'iftanii mootummallee dammaysitanii qabaataa islaamatis ka kiristaanas
يادا تشيفتني سنم وانا كان جرا وانا كان فطرة نمني أومن إساء ربنا ما خير يقول نمني وان كان قلبي إساء رفته قمدي غرغار سكنا انقوني انجيرو شوفاه دمر سيتاني جزا قد ربي سني حكنو ركو سني جرت ربي سني راح بقاس كفيان ابدي ربي فياتي حكن كمو رزقين ابدي ربي رزقي تحكن كرزقين ابدي ربي تحكن كفيان ابدي ربي فياتي حكن كإيمان نساء إرأته عبادة فيه لافسو ربي ملكانتي هاكن هاكذا في ربي هذا تشيس قمدا ربي سنها قمد تشيس ومتمين أما كين كان اللي ربي هاكبو أما هو غرغار سعيماده يساني هاقولو فجاء إجاء تأقرى نعمة هم بسيكن كان ربي أبدا هاقولو أما كان الله كهما كيسين هم تكون كقلبين برت هنجر أكانا تاي بيران قلبي سنين كم كيجان قبل كيس جر كغورا قبل كيس جر كون بدين آدم جو كان ندقي إجان إنجر الله أكبر أبو ربي سنها غرغار وان نادر ربي سنها غرغار وجيوتنا إلمان ميلا فيتين ديمي خيري إسين دلجتنا آياتي جتدر دبيتنا لفقاية جئ أكسي كأمة غرغار كمو أمة ديم علم عالمة ملك ربي هاكنو ربي هاكنو يو كنه في لفجرات اللي سر ربي هاكنو ربي بلا تفيج اللي ربي كاكسيتي هاكن دوارت ربي هاكنو اسن شوفاه ربي سنها غرغار بوليجان كين كديرا دبرتي نمني وان كان كيسا قودا قبدا قودا كيسان قودا قد ربي هاقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا علي يا عدي يا عفو يا غفور يا شكور يا صبور يا قريب يا مجيب أجب دعوتي يا قريب يا مجيب أجب دعوتي يا قريب يا مجيب أجب دعوتي يا ربي يا الله اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت واحدا من عبادك واستأثرت به في علم الغيب عندك يا رب كأسجر اللي كألجر اللي كيادا يسوى ينجر كهركان يسوى ينجر كخيري كان درج كقودة كيسا قب وانفل ربي ساحك كدين كان ربي اللي ربي تحاك كدين كان قبات اللي ربي حاجب وان شوفانو مراد ساحقود آمين 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 والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة قبال رب العالمين جزء دراتي في مقالة أساسا قافسا فني dhimma kana geggeessaa turan tokkoon nama sagantaa gaafsanii argame haasaa turellee nufa haqiiqatti gaafsanii haajiin kenna haaji Muhammad rabbi rahmaa isaanii haa godhu mee waan kana irra argama sanuu namni waan kana qabatee biyya tanaa dhufaa jiru dubartiidha nama baay'eetu rafee jira nama baay'ee osoo qabnu biyya keessa rabbi dhabamsiisee biyyaan ala jira nama rabbiin isaa laaffisetu almuwaffaqu man waffaqahu Allah nama rabbi isa waffaqetu carraa akkanaa kan argata hulaa hedduutu tabanamte nama nuu cufu dhabne hulaan akkanaa tunniin hulaa namni yaadatuu dhabe hadha obboleettiin teen carraa argatuun kun taphaa miti wanni kamuu gizee eegalan gabaabdu walaakin deemtee miseensa guddaa horatti kunoo miseensa guddaa horatte addunyaan guutuun ikhlaasni akkuma amma aalimni guddaan wamaa isaanii boodatti namni isin itti gammadanillee isaa itti gammadanillee hin jiru amma sa'aatii dhufaa jiru kana musaafirummaa irraa guyyaa gara sadii musaafirummaa irraa da'waaf baanee kun godina Boronaatti dhufaa jirra da'waa irraa dhufaa jirra umrii kana waggaa 80-90 kana wani deemaniif diiniidhaaf deemaa jiranii carraa kanaan ammoo biiroo tana idaaraa tana arguun asirratti kana arguun seenaan maqaa kanallee baleessi keenya barakaa rabbi haa godhuu fi nutti himuun kun taphaa miti kennaa wanni jedhamu kun namni aqlii qabu waan dabe waa wahii irraa waa hubataa
rabbi umrii samaraa qabu umrii barakaa qabu rabbi isaanii haa kennu. Wanni guddaan nu jennu yoo jiraate gaafa sanaa jechi maal jedha Haji Muhammad waan akkanaa biraan fagaatina waan akkanaa kana bira dhaabbadha ayyadaa jedhaa turan. Hadha osoo lakkaayamee qubaan namaa ganaatii 3,000 kana ol caaluu danda'a. Wanni aanaa kanaa miti guddinoota Oromiyaa kana keessa gargaarameetti ni jedhe hedduutu jira. Wanni guddaan jennuun du'aa'ii amma sheekonni isinii kadhatan tana aalimni guddaan addunyaan qabdu rabbiin carraa godhee bakka ammallee obboleettiin teenne jirtutti bakka kulliin keessan shabaabni bareedaan kun jirutti akkana argatuun kun wanni carraa addaati. Namattuu dhufanii manattuu argachuu hin danda'an. Carraa wahiiti asiin boodatti wanni isin dhibellee akka isinii banamtu. Wanni karaa taakkoo isinitti illee akka isinii banamtu abdii qabna. Yoo rabbi fedhe dhaabbata kanarraa wayi nuti abdii qabnu maali? Dhaabbanni kun bakka hundatti, magaalota hundatti, godinoota hundatti akka ammallee warshaa of danda'a tokko akka dhaabatu takka. Waan of danda'a, waan galii ta'u tokko miidhamtoota akkanaatiif galii ta'ee sadarkaa biyya kamuu keessa olii gad deemee akka inni ammallee waan hedduu sochoosu abdii qabna. Akkasuma ergaan kallattii kana dabarsuu barbaannu namni waan kana duuba dhaabattee ilaaltu yeroon odoo si'a laan dabriin hirriba keessa irra dammaqee jechuun ni barbaanna. Wanni kun nama muraasa hojjechuu danda'a. Miseensa waan kanaa ta'uun dirqama. Miseensa waan kanaa ta'anii duubaan argamuun dirqama. Hawaasni keenya ummanni Oromoo Islaama ta'e saba kamuu keessa warri jirta warroonni dhimma kanaan dhaabattan kallattii kamiinuu biyya keessa jiraatanii ala jiraatanii warroonni dhimma kana keessatti ifaajaa jirtan jazaa keessan rabbi isin haa kafalu umrii keessan rabbi isin haa dheeressu carraa kanaan nama guddaa rabbi nuu kenne biiroo tana fiddanii isaan ziyaarsisuun ulfina guddaadha. Rabbi isinillee haa tiksu obboleettii teennallee ta mucaa dhibamee humna hin qabne dadhabaa ofii irratti ayaata. Wanni kun ayaata rabbiiti. Ayaata qaramee hin dhumanne ilmi namaa miidhamuun rakkatuun ijoolleen tuni amma hayyuu ijoolleen tuni hayyuu yeroo baay'ee namni miidhamaan kun nama jabaa beektu qaayidaa isaa namni miidhamaan kun nama jabaa ta'ee mul'ata. Nama ammallee mul'ata qabu ta'ee mul'ata. Kanaaf wanni kun amaanaa nurra jirtu waan ta'eef obboleettii teena rabbi budaa isinirra haa qabu. Budaa rabbi isin nyaachisini. Rabbiin bakka geettan kullitti. Bakka teettan kullitti sochiilee keessan kullii keessatti akka nama aanan dhuguutitti akka nama hafuura baafatu isaa laafteetitti nama wanni kulli isee laaftu rabbi isin haa taasisu. Ati obboleessi kennallee biirootan akka biyya kanaatitti namni waan kana amiira godhanii wanni martuu amiira qabdi. Amiira godhanii abbaa itti godhanii itti kennan. Rabbi si haa tiksu. Itti gaafatamummaa kana keessa rabbi si haa tiksu. Nama ariifatan nama dhufa dadhaban nama dhufa laafan nama dhufa. Akka amareef keessa deemanii himan sanii nama manatti hafee mana shame gara biyyaa gabbaasuun kun taphaa miti. Bu'uuni fi du'afaa jedhan ergamaan rabbi alayhi salaam nama lallaafaa keessa na to'adhaa jedhan nama lallaafaa laan nama dadhabaa laan miskiina laan nama manatti hafeetiin qinqaa keessa yoo ilaal rabbi si to'ata. Kanaaf wanni asii ol isin gammachiisu akka hin jirre beekuu qabdan jechuu barbaadeeti. Dabaltii waan sheekonni jedhanii ayyaduu fi du'aa isaaniituun wamaa asiin boodatti wanni isin jalaa jabaatellee wanni isin dhibellee kallattii kamiinuu akka isin ilaaftu abdii qabna. Wanni guddaa isin sammuu keessan keessa ijaartan ammallee kana caalaa hojjenna waan jedhuuf keessa kaa'uu qabdan. Kana caalaa hin hojjenne ganaa hojjechuuf deemna. Ganaa hojjechuuf lafa takkaa miti biyya kamuu dhattanii Oromiyaa kana keessa deemtanii sadarkaa dhaabbanni kun Oromiyaa miti biyyoota alaa irratti dalaguu danda'uu qaba. Cimuu qabdan. Waan tokko qabdan kana galmaan gahuu qabdanii. Kanaaf rabbi isin haa tiksu. Hulaa geettan hundatti balbala geettan kullii keessatti nama waan dalaga keessa ikhlaasa dhugaa waan kana keessatti ikhlaasa qabaattan taanaan seenaan rahmata namaan gootu jedhan waan abbaan dalagee nama dubbatan. Hadha obboleettiin tana waan kana hojjetteerti. Oduu hadha isin addunyaa irraa deemte maqaan isii addunyaa irraa seenaan maqaan amma kennaa jedhamu kun haadha waliin hin qabaran. Kulliin namaan kaasa. Adada guyyaatti namni waan kana qabateetiin hin deemu jazaa'in ittisanii rabbi haa kafalu kulliin namaa. Nama kulli dubbata bakka hunda dhagayamaa jira ilma addunyaa keessatti akka sheekota kennaa abbaa kennaa dubbatu ka addunyaan guutuun hadha ulamaan Itoophiyaati miti ulamaan Afrikaatu irra qaraatiin jirtu nama akkasii osoo isin jirtan osoo islaamni kun guutuun jiru yaa rabbi irraa nu baase mucaa dhibamee mana jiru kanallee inni nu qara ka ayataati inni nu qara ka milikataati. Ilma milikataati ilma akkuma maqaasan mucaa barakaa qabu rabbi godheefi asumatti baratee darajaa guddaa ga'ee gammadee waan guddaa ga'u rabbi nu haa godhu. Isin ziyaaruuf nullee hedduu takka isin gamman obboleessi kennaa bushiraan buntiin jechuun yaada kana nuun gaheetti jedhe nuufaan deemee dhufaatiin hin jira isan nuun deemee dhufaa jira itti gamman walaakin haa ta'u ziyaara jecha hubanne malee mana haa ta'u nuban erga asiin baane dhaabbatan kaleellee waan jaalannuuf
haqimatti jaalan dhaabbata dhugat sirri qaama qalbiin jaalan yeroo illee dhabnee ziyaaru illee baannu dhugaan jaalannaa qaama qalbiin jaalannaa yeroo baay'ee amaanaan fa'a amana juulla fa dhiibbaan irra godhaa ture maa xanii ziyaar biiroolee godhatanii jiranii maa istanuu jedhaa ture carraa kana anillee akka nama tokkotti hedduu takka itti gammade sheekota keenna haajii keenna rabbi umrii nu haa dheeressu ulamaa rabbi nu kenne umrii isaanii keessa baraka rabbi nu haa kaa'u dargaggeessa hedduu nu faana jiru obbola isaan illee barsiisa bashee jedhamanii ummanni kunni martu ummata da'awaa irra deemee galaa jiru rabbi carraa guddaa isinii godhe baga gammaddanii isin jechuu barbaade ayilla isin irraa dhiisa wassalaamu alaikum warahmatullahi